dhaggeeffattoota keenya guyyaa har'aa sagantaa keenya irratti FIG'n Ispraan keenya lekin awlee miuzina Manchester City Kevin De Bruyne sibil awliz nukan against trying zawana Manchester City again Kevin De Bruyne zile what is the plan what is your plan is which is we need for the winner at Africa this Senegal is a fund which is already normal is a fund what is the plan Argentina is a fund is Africa is in Africa plan and that time to keep on YouTube please subscribe like share use comment akan jirtan hordoftoota dhaggeeffattoota keenya gama keessummaa keenya gabaamuu fi dabarsama akkam jirtu nagaa keessanii maqaan keessanii ni jiramta maqaan keenya awwal keessummaa waliin qophii ispoortii guyyaa har'aa irratti kan argamne ta'u qophiin keenya mootu baay'ee namatti toluu fi haala nama hawwatudha waan caawa addunyaa kanarratti marsaa didami torbaffaadhaaf marsaa shanaffaadhaa fi Cristiano Ronaldo fi Masiin kan itti deebi'anii maal jettu waan kanarratti Cristiano Ronaldo ne kaumsisa una dabalera amma duralera aka no garute wanca kana wan galcha yo era morkata umara dura Cristiano Ronaldo tapatu jecha molle qaba Fernandes Bernardo Silva Portugal sabata cima qaba jechuudha bara kana injiru tapata akka Portugal bara kana kan sidin qamotu guyyaa qamotu akkuma liifidha laalletti akkuma asirratti argaa jirtan kana Saudi Arabiyaadhaan kan mo'amte akkami wanta kanarratti wanta nama gaddisiisu daawwattoonni baay'ee gaddanii bahanii daqiiqaa 86 kan lakkisan harki 55 jedhanii ergaan gabaabduun mul'ata be akkami wanta kana tamu sura kan laalatti amma taphaa bareedo ture haayee garuu taphataan sarara fuuldura haayee humna ol saffisa jiraatu goolii tokko kan galche akka itti mo'amanii amma kan arginu Goli lamaaf tokkoon kan dirree gallakkise yoo ta'u Argentinaan guyyaa irraa golii tokko galchuudhaan dirree lamaan durfamee gallakkisuu isaa kan dhagahame Portugal ammoo taphataa guyyaa galgala kana kan taphatu Portugal ajaa'iba kanatti miira dinqii ta'een kan taphatamuudha beektaa ittiin eegamaa jira taphataa liiv irratti kun dabarsu namoota onnee qabu jennee kan hin Cristiano Ronaldo akka nama kiyya qophii irratti aneegat waan Cristiano osoo golii lama sadii gal baay'ee natti tola Asiti anata kiyat mal sidin kabita yuru tokko Cristiano Ronaldo asirkiin dalagee ba bara kuma lama fi lama keessa waancaa addunyaa taphatanii irratti ani baay'ee laalaa ture taphata garee Jarman ture yeroo sanatti ani taphataa ture quasi Ronaldo ni irraa ta'ee michoomoon garee ofiin asee kubbaa naaf kenne Portugaalitti akka galchuu hin beeku natti kenne Kubbaa halal argadhe kana akkamiin godhe beektaan akka Ronaldoon jedhe san hin goone hin galcheen yakka achi jala guyyaadha akka carra ta'e dhufe waatiin koonna isin argattan waatiin mataan buutee wajjin si kenna asitti galabbatamtee akka carra ta'e achi jira isin deeggaraa guyyaa sana daawwattoota kuma kudhanii fi dhibba jaha qabaan beektaa guyyaa sana akkuma carra ta'e dhufan illee atis taphoo keenya irratti nutti tolare ani beektaa Iyyaara keenya san hin dhufuun ooltu. Iyyaarri keenya sun tirfii fe'e jedhanii qilleensa irraa arganii lafarraa nuun deeme beektaa guyyaa sana. Bishaan bicharraa nuun ka'e baharaa kana jechuun ani baharaa kana jechuun akka tol fuudhee gad deemi. Ani. Sirba maleedha. Amma taphataan kun lammii Belgium Jorganaadha. Jorganaadha. Ni beeka. Hadaartiin wal bira qabanii garuu Jorganaadhaatti jala kataba ture jalqaba immoo hadaarti. Waan si ajaa'ibu tokko as keessatti yeroo Madrid ture kan hawwatu. As keessatti gahumsa olaanaa dalagne dhugaa dubbachuudha taana. Madrid keessatti kubbaan galchee kana agartaa. Kubbaa kana namni natti kenni. An barranyamarra dhaqee fuudhe. Barranyamarra. Hidhaan. Harkumaan. Harkaan. Harkumaan. Harkaan naa kenne barranyaan. An harkaan irraa muune egaa akka inni godhe san hin goone. Oloo akkanatti jalqabee achi ayira fiigaa. As keessa akkanatti kaa. Ganaan muusan qullaamti. Qullaamti. Yeroo sani qaama guddaa wayiitan qaba. Qaama hammam gaa'ettee. Yeroo sanatti garuu goolii babbareedaa galcha. Taphataa sarara fuulduraa ta'e amma mootu sababa koronaati. Koronaa baqata Itoophiyaa jira amma. Itoophiyaa keessa. Koronaa baqata. Koronaa waan ajaa'iba. Saalaan kennama. Saalaan ta'uu ta'e sana adda godhe. Gaaf tokko akkuma tasaa ta'e biyyi isaanii ni waamte. Saala. Bara ta'e hin galchiteeta. Akkuma nama gubbaan dhoo godhe jaluma kanaan barraajatti.
Saalan. Ma takala kami mal jiran. Gaaf Ameerikaa deemuu dusanii saanadha. Si baranyaa qabee baranyaan si cuman baranyaa ganda ol ta'e seedaa taatee dhagaa. Guyyaa masan ta'e Galgala sanirra. galgala masan irratti. Kaafatan taate. Yaa ani saalaa sanii wayita kan beektamedha. Wayita mana barumsaatiin mataraa waliin taphannu beeka. Waan beek jedhii bu'iinsa beeka saalaan kun gooliin namatti. Akkana nuyi tuttuun ni tubar. Akkana faasiin jedhee atiin tartaame kuwaati dadda. Inni waan saalaa yoo sitti dhiifnee waan wayii waan kan addunyaa bara kanaaf miirri kan jiru yoo ta'u. Wanta kana Senegaaliin fudhatinu fudhatudha. Yakki guddaan Afrikaan nama shan achi keessa qabu. Kilabii 52 kilabii shan achi keessa qabu. Shambicha. Anam bakka laalee Boostiin fuudhuu qabeedhaan Sayyidoo Maanii waan nuyi jedheen afaan kiyyaan gaafadhe kijibaan. Afaanuma kiyya kana. Sirba kanaata. Afaan kiyyaan gaafadhe afaan kiyyaan nama na daawwattoota afaan kiyyaan gaafadhe Sayyidoo Maanii bira dhaqee wanta kana fiddamoo fiddifnee asitti barreessanii fidan nuyi jedhe. Ana amen de kaalita global wal birateen marii irratti goon. Isin. Ani maqaa isaa maana dhiba guyyaa gaafa guyyaa kudha lama guyyaa kudha lama arga. Interview irratti sin arginu beekan. Guyyaa kana waan takka daqiiqaa 90 ta'uu 8 irratti kan. Ka 80 irratti kan biyya sana maqaa maa dagadhee amma yaadadha. Neezerlaanditti gubbaa Senegaal keessaa itti argamu maal ajjinaas gaafadha kaalita global baanaan sakalaqaan jira. Kun akka achi gargalee irraa dhoog sunirratti kan mucaan dhufee barnanyatti namni waan jedhan utaal jedhan utaale dhoog lammaffaa utaal jedhan adiroota malee nama jedhu lama dhoogge talammaffaa sun tokko faaworii qabdu harkaa galte maal jedha ana tache seenii ni jedha osoo guyyaa san biyyattii eegaluu baadhaa jiru maane ede waliin bulle na gaafatu waa maani waliin bultaa ede waliin bulle na gaafatu waa sabni tagaa jedhan waliin kolfaa waliin an guyyaa taphatan televizyiinii takkaa walii galee anaaf maani takkatti waliin televizyiinii takkaa laale goolii daqiiqaa 80 da'uu 8 keessatti taduma achirratti taduma tuuni 84 garuu inni sana ilaa jedhu nu nagara yeroo san dhugaan seenu riita sinni gaarii moomtu garuu maanin kibii ofiitti sirna taphataa sirna taphataa inni yaa ta'e ani daawwalaa biqiltuu duwwaa takal 48 irratti lakkoofsan qotan qabu maanin nama lakkoofsan bitaan qabu baay'ee qaba baay'ee daawwalee maanne xiqqoo bara kana warra kiyya waliin ermee ligii bara kana gara jennaana bilaa keena naan jedhe keessummaan jedhu har'a sagantaa isaan dhufan kana irratti ermee ligii biyya keenyaa kana kan Ingilaandi kana Ingilaanditti guyyaa har'aa magaalaa Londanitti kan argamne ta'u waan Ingilaand irraa yeroo waan lama nu dhahanii achi booda ammoo Itoophiyaa walitti deebi'uu hin dhageenye mee waan Ingilaandi kana yoo kan deebi'u ta'e isaan akka kiyya garuu taphataan sidaachii mo'enneen Kiristaanoo tachi garuu taphataa wayii taphataa akkasii kan arginu kuwaasi namni mataan eegu miilan galchuudhaani bara. Eenyu jedhama. Kama namni miilan eegu bar mataan. Kan miilan eegan mataan. Kan mataan eegan haalaan jedhama. Inni haalaan jedhami. Taphataa cimaa bara kana isa malee nagaran akka kiyya. Garuu taphataa min amma akka namitti garee isaanii sun sadarkaa lammuluu jira. Lammaffaa muluu. Maali yaadadha seeta haalaan kana gaafa karaa dheeraa waliin deemne miilan deemne karaa miilaa deemne haalaan jechuun taphataa dhugaan cimaati. Yeroo shaaree taphannu beeka cimaan beeka taphataa san qaama qofaanii yaada isaallee ni beeka taphataa cimaan dhugamaan cimaa gaafa dhalatu inni haga dhalateen turre haalaan doortamaan diin taphatamaa beeka gaafa dhalateerra gaafa dhalatu sana haati isaa namaa wanti ajaa'iba. Maara wafa. Abbola fiisaa tokko ijala walicha waan dhufa. Maaraan di maal isaa beeka. Maal isaa beeka. Gurra lama qabaachisaa beeka. Gurra qaba. Mirgaan jedhee bitaan galchuu. Gaafa inni nama ajjeesee kwaasee ajjeesee gaafa sanirraa eegalee baradhee salphumatti daawwattoota keenya qophii ispoortii keenya kana fakkaataa irra deddeebi'uudhaan ammootu oduu biyyattii irratti sadarkaa oduudhaan irraa fuudhan taasifnaam oduu biyya keessattiin Jarmanii fi Jaappaan guyyaa kaleessaa qophii ispoortii wal waaman irratti dhimman achirratti dalagame namni 26 boqotanii namni 32 ammootu qaama miidhamuu isaanii nu gurran bu'e. Senegaalii fi taphattoonni hedduun kan wajjin taphataa yoo ta'u ammootu taphataa wajjin taphataan goolii galchee mul'atu eenyu akka ta'e hin ibsamne.
Eessa daa'ima duudatti baatee goolii 26 galchee mul'ate raajii ajaa'ibaa jechuudhaan addunyaa irratti waancaa jalqabaa fudhate. Dubartiin baha qabdu takka goolii 36 tattamatti galchuudhaan daqiiqaa dhumaa irratti da'uun isii mul'ate. Oduulee makana fakkaatanii ragaalee ajaa'ibaa kan qabannee dhiyaannu yoo ta'u, yuutuubiin magaalaa Londanitti lafa bu'e tokko magaalaa Jaarmanitti mul'ate. Lubbu dhabeeyyii jedhanii ergan muuyni duraan lubbu dhabeeyyii jedhanii ergan tokko lubbu qabeeyyii jedhuudhaan ture. An kanuma fakkaata. Oduu itti aanu ammootu awwal diraam kallattiidhaan awwaliif sin dabarsa. Garuu amma akka nu agarretti biyya London sanitti taphattoonni jaraalle haga san ceccemtu barate nama meeqa galeessa nama bicha. Akkana jedhanii irra deddeebiidhaan yaadni isaanii irraa fune jira. Garuu amma taphataan akka kiyyatti tapha biyyaa kanarratti kan eege tapha haga Beeljeemii fi wanni eegeen qaba. Akkana jedhanii amma irra deddeebi'uudhaan yaada isaanii baay'ee irraa fune. Taphni Beeljeem kun amma marsaa kana yoo kamoota ta'e isaan humna ol cimaa Joorgan Hazard sarara jedduu kanarratti baay'ee danda'a waan ta'eef Kevin De Bruyne illee taphataa Manchester City jechuudha. Baay'ee jala Gabaabumatti oduun kennaa kana fakkaatamu oduu taanutti dabarraa. Magaalaa Ispeen keessatti haalli oomishaa fi qamadii fi haayisaa itti kan fufe yoo ta'u, maganda walta'ii Sayyidaa keessatti ammootu hanqatuu fi saamii hanqatuu jedhutti biqilee miliyoona 26 gahee jira. Kun oduu geejjibaa guyyaarraati. Dhiisanii jiran daabboo miliyoona 10 fedhaan bahanii fedhaan nyaatamuu eegalamee jiru. Magaalaa Finfinnee keessatti garuu akka adeemsa jalqaba magaalaa Ispeenitti sammuu namaa babbaqaysuudhaan kijibni safaramee jira. Irra deddeebiidhaan kan nama yaadachiisu magaalaa Finfinnee keessatti macooreen sangaa tokko biliyoona 50 gahuu isii dheeramu. Biliyoona isaatti yoo gadi bu'ee seeliin isaa baay'ee gadi bu'uu isaa dheessee ragaa qabatamaa. Oduu dinqisiisa guyyaa irratti kallattii kan arganne jaalalli nama 26 garaa babbaqaysee. Akkana seenaa irra deebinee kan haasofnu yoo ta'u, jaalalli sammuu nama lamaa gurgurachuudhaan sammuu nama 3 bitachuu eegalee jira. Gabaa ajaa'ibaa kan dalagataa jiru jaalalli jedduu kanatti sammuulee nama ajaa'ibaati. Karaa ispaaltii gurguddaa irratti kan nama balalaa eeguu magaalatti lukkuu 36 hirmeessisee jira. Lukkuu 36 masaaraa 10,000 hidhatanii baatee mul'ate. Masaaraa 10,000 lukkuu 36 killee wajjin wanta deeqee ta'eem. Taphataan sarara fuulduraa kubbaa keessa seenee taphatamuu eegaleen. Taphataan sarara fuulduraa kubbaa keessa seenee taphatamuu eegalee ji'oota 3 qoxorsiisee jira. Ji'oonni 3 ammootu kan